Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya shamarran musliimaa akkasumas ilmaan Oromoo guutuu biyyoota garaagaraa keessa jirtan hundi keessan akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraattan bakka jirtanitti rabbi si wajjin haa jiraatu. Alhamdulillah anis nagaan jira. Obboleeyyan kiyya warroonni YouTube channel kiyya irratti na beektanis akkasumas warroonni hin beeknes wantoota tokko walii qoodu irratti gahee guddaa wajjin taphachaatiin turre hundaaf akkasumas isaanan haarawaa ganaa wal barruunis akkam jirtan baga jiraattan. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti rabbi si wajjin haa jiraatu. Waan isin yaaddan hunda rabbiin galma isinii haa ga'u. Jaalalaa fi kabaja guddaa isinii qaba. Rabbiin immoo anaa walitti isin haa jaalatu isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu YouTube channel kiyya gubbaarratti obboleen keenya kan na beekan Ummu Abdiin jedhama. Kanaaf YouTube channel kiyya irratti yeroo dheeraaf waan tokko waanuma beekuu fi muuxannoo kiyyarra isiniif qoodaatiin ture jechuudha. Sababa adda addaatiin YouTube irraallee badeetiin jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya maaliif wanti beekan yookaan immoo wanti rabbiin wajjin nama uume tokko amala nama dhiisu waan ta'eef anis immoo akkuma nama tokkootitti waan beekee fayyadamee waan irraa muuxannoo itti qabu tokkorraa ilmaan Oromoo hundi akka irraa fayyadamanii anuma wajjin waan argadhe san akka argatu fedhii waan qabuuf fedhii kiyya kana immoo rabbi galmaan naa ga'u. Isinis immoo rabbiin nama kan hin beekne irraa baratee namatti barsiisu yookaan immoo waan ofiitti fayyadamee faayidaa ofii argate san obboleessa ofii obboleettii ofiitiif fira ofiitiif akkasumas immoo lammii ofiitiif nama yaadu rabbiin waa taasisu. Beekumsi xiqqaateen qaba obboleeyyan kiyya namni tokko baratee xumuree eebbifamee hojii irratti bobba'ee waan barate sanii fi waan irratti bobba'e hojii hojjechuuf itti deemu san yookaan ittiin eebbifame san qofa barsiisuu osoo hin taane jiruuf jireenya isaa keessatti wanta bu'aa qabu addunyaa tana gubbaarratti wanta bu'aa hin qaba jedheetiin namni sun itti amanee irraa fayyadamee faayidaa irraa argates walii qooduun beekumsa jechuudha. Beekumsi kanaaf xiqqaatee hin qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyya anis akkuma nama tokkootitti yoo nyaadhee naasifaayes fakkeenyaaf jechuudha nyaanni kun nyaata yoo nyaatte siif sifaa'u ana garuu na fayyadee jira mee fayyadamee ilaali jedhee hoosii qoode khayrii guddaa qaba jechuudha. Akka amantaa islaamatitti illee waan beeytu tokkorraa walii qoodaa jedha. Maaliif hamtuu dalagaa oollee yeroo kenna gumnee namni nu jibburra waan gaarii xiqqishuu isii hojjennee namni nu jaalachuu wayya. Namni gaafa si jaalate immoo rabbiin illee si jaalata jechuudha. Namni immoo waan galata takka namaa hojjete rabbiifis immoo galata sandachaa galchuu danda'a jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya wal tuffachuu wal arrabsuu wal qeequu wal hinaafuu wal saduu dhiifne hanguma danda'ameen hanga sadarkaa yoo karaa gubbarratti waa argitan waan namaaf hin taane waan gufuu namatti tokko karaarraa kaasutitti waan gaarii hojjechuun dhaloota keetitti waan gaarii siif tahaa jechuu barbaadeti. Kanaaf obboleeyyan kiyya YouTube channel kiyya karaa biraatiin haarawaa banadhe innis maqaan Ummu Abdii Show jedha. Isarratti wanta muuxannoo qaburraa isinii qooda kallattii hedduun keessattuu ani dhimmi ani irratti xiyyeeffadhu dhimma shamarran irratti xiyyeeffadha. Shamarraniif miidhaan qaama isaanirra gahu akkamitti immoo kunuunsuu dandeenya qaama keenya maaltu bu'aa qaba maaltu miidhaa qaba. Kanaaf immoo ammas immoo wantoota hojjennu keessattuu nuti shamarran biyya namaa keessa jirru kuni hojii mana keessatti wantoonni tokko nu dhibuu danda'anii wanni hin beekne tokko nutti dhiyaachuu danda'a isaanirraa jechuudha. Kanaaf dhangaan akkamitti akka qophaa'u ka biyya keessas tahee ka biyya alaatis haala kamiin akka itti hojjennu kana hunda isaatu wajjin laalla jechuu barbaadeeti inshaallah. Kanaaf obboleeyyan kee wal tuffachuu wal qeequu fi yoo namni tokko hamtuu jedhes yoo jabaas jedhes arrabsuu fi waanuma adda addaa gochuurra bakka rakkoon jirutti na sirree
sirreessitanii waan ani dogongorte sirreeffadhu naan jettanii na gorfataa odeemtan amala Oromooti jechuudha. Oromoon waan gaarii walii yaada. Oromoon gaarii irratti wal akeeka malee hamtuu irratti waliin akeeku jechuudha. Kanaaf maaliif Oromoo qofa osoo hin taane sabni kamiyyuu ilma namaa ta'ee namni filatamaan nammoo waan gaarii walii yaadu waan ta'eef gaarii walii haa yaadnu yoo dogongorre walaa qajeelfannu isiniin jedha. Isin irratti dheeresse Rabbi umrii keessa naa dheeressu viidiyoo kiyya kanaan dura dabarsaa turellee deebisee YouTube channelii kiyya haaraa warratti gadi dhiisa. Subscribe, share gochuudhaan yaada keessan bakka dogongorri jirutti na sirreessuun bakka gaariin jirutti immoo na jajjabeessuun wajjin haa turru. Warri beektaniif immoo yaadachiisa, warra hin beekneef immoo barumsa isinii haa ta'u isiniin jedha. Naaf jiraadhaa, jireenya keessan keessatti gaarii malee hamtuun isiniin argini. Nagaatti isiniin jaa obboleeyyan kiyya.